Godina Wallagga Baatti lafa hektaara 226 ol sanyii qamadii bonaatiin uwwisuun callaan kuntaali miiliyoona 7.8 argachuuf hojjetamaa jira. Aanaalee godina Wallagga Bahaa adda addaa keessatti facaatiin qamadii jallisii bonee akka itti fufeetti jira. Aanaalee godina Wallagga Bahaa misoomni jallisii itti karoorfamee hojjetamaa jiru keessaa aanaan Waayyuu Tuqaa tokko yeroo ta'u, ganda Giddaa Basaqaa fi Minyaa Kuraa keessatti facaatiin misooma qamadii jallisii gaggeeffamee jira. Bulchaan aanaa Waayyuu Tuqaa obbo Fiqaaduu Gammadaa akka ibsanitti qonnaan bultoonni qonna qamadii bona baranaatii muuxannoo asiin dura jiru fayyadamuudhaan bara kana aanichatti lafti hektaara 22,814 qamadii misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Bara kana karoorri keenya qamadii jallisiidhaan, paampiidhaan, jallisii ammayyaatiin, paampiidhaan, jallisii boneetiin waliigala karoorri keenya hektaara 22,314 akkaataa itti dhimma kana raawwachuu dandeenyu dursinee ergi irratti mari'annee booda hooggansa keenya ganda hundaatti gadi buufne geggeessitoonni ganda qabatan hundaatti laga irratti maree geggeessanii abbaa lagaa amansiisanii hawaasa amansiisanii hamma kunoo guyyaarraa facaasaa keessa jirru kana qabate gandoota qabnu 8 keessatti hamma ammaatti facaasaan qamadii jalqabee jira. Hamma guyyaarraatti lafa hektaara 9,260 parsantaadhaanii 42 amma sa'aatii ammaatti raawwannee jirra jechuudha. Karoora keenya bara kana qabannee jirru raawwachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi raawwatee wal duraa duubaan facaasaa jira. Aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Minyaa Kuraatti abbaa warraa 90 fi ganda Giddaa Basaqaatti immoo abbaa warraa 38 sanyii callaa guddistuu fudhachuudhaan qamadii jallisii misoomsuuf facaatii eegalaniiru. Qonnaan bultoonni kunniin akka jedhanitti waggoottan darban muuxannoo fi faayidaa waan argataniif bara kana muuxannoo kanatti fayyadamuudhaan oomisha caalmaa qabu argachuuf hojjechaa akka jiran himaniiru. Waggaa sadaffaadha iddoo kanatti hojjechuun keenya jalqaba muuxannoodhaa fi nuu kennameetti hojjetaa turre. Ergasii gaafa argine jennu hojiin isaan nutti mi'aa'ee gaarummaa qaba. Haa ta'u malee bara sana akka kanatti amma kanatti wanni hin taane amma immoo booddee kana barreen gaddaasitti fufee hojjenne. Barreen gaddaasitti fufee hojjenneerra. Barreen gaddaas immoo haa ta'u malee callaa wanni ta'e callaa gaarii arganneerra. Callaa gaarii arganneerra. Isa barreen gaddaa caalaatti hin ta'a jenneetu yaadna. Qonna isaas xuruutti qotaa jirra. Bishaan yerootti baafneerra. Amma waan baay'eedhaan ittuma gargaaramna. Alan immoo isa barreen gaddaarra harka lamaan argannaa laata jedhu qaba. Qonna kana kilaasteraan qamadii kana akka bara 2017 kanaatti kilaasteraan hojjechaa jirra. Kilaasteraan hojjenna qajeelfama mootummaan gadi buuse irratti hundaa'uudhaan amma facaasaa eegallee jirra. Qonna isaa raawwannee facaasaa eegallee irra guyyaarra facaasaa irra geenyeetu jirra. Kanaafuu nu boris waaqayyoo carraa waaqayyoon ulaate kanatti fayyadamne bor hojii hojjennu kanarraa callaa gaariin arganna jennee abdii guutuu qabna. Oomisha qamadii kana akkuma beekamu amaleeffannaan kun naannoo kan duruu hin turre yeroo gabaabaa waggaa sadaffaa isaatti barana. Egaan duraan chaalenjii guddaa qaba ture. Amma garuu hubannoo irraa argameen qotamee barreen gaddaa callaa nama tokko callaan fooyyee qabu irraa argame jennaan bara kana karaa gaarii ta'een amma yeroo kana ilaaltan kaanaal keessa bishaantu jira. Durii yeroo kana bishaan hin ba'u jechuudha. Kanaaf muuxannoo barreen gaddaa argame waggaa lamaan darbee irraa arganneen waggaa sadaffaa isa dhufumoo kana caalaa callaaf calloomne keenya hin daballe jennee ejjennoon bara kana kunoo ji'a kana ji'a saadaasa keessa kan faca'ee barreen gaddaa ji'a saadaasa achitti kan faca'ee jijjiirama guddaa jiru jechuudha. Muuxannoo kan arganneetu bu'aa dhufumoo bara 2017 bu'aa fooyyee qabuun argannaa kan jedhu abdiin itti galle jechuudha. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi lafaa aanaa Waayyuu Tuqaa obbo Shumaa Iddoosaa gama isaaniitiin jallisii qonna qamadii xiyyeeffannoo itti kennamee aanichatti hojjetamaa jira jedhanii milkaa'ina hojii kanaafis callaa guddistuu fi xaa'oon yeroodhaan raabsamuu himaniiru. Dhiyeessiin callaa guddistuu kan sanyiin filatamaa hin jira. Keessumaa siituu wajjin wal qabate jechuudha. Sanyiin yoo xinnaate gara hektaara 180 kan bara kana sanyiin qamadii dhiyeessine. Kana keessatti daappiin keenya kan bara kana rabsuudhaaf qabanne NPS jechuudha. 9,800 fi 98 rabsineera kan jiru jechuudha. Daappii jechuudha. Yuuriyaa 3,999 rabsineera kan jiru jechuudha. Keessumaatti kan itti fayyadame callaa guddistuu kana qamadiin callaa guddistuu sanyii malee isa hojii dabalatee akkuma jalqabarra kaase sanyiin siwaan jechuudha. Siwaan hektaara bal'aa kana kan ga'u
Amma gammaatti kan faca'e hektaara 8 jennu hektaara 8,000 jennu sana keessaati 881 kan sanyiin facaafne jechuudha kan qamadii. Aadaan qamadii facaasu mukeela ture. Amma garuu inni aadaan qamadii jallisiin facaasu boneedhaan dhuguma jalliseen qamadii facaa kan jiru in turre aadaan akkasii jechuudha. Amma yoo as adda inishatiiviin qamadii dhufeeti qonnaan bulaan keenya hanga daangaatti waan keessumaati kan qamadiin dirreerraa bahee mukeelaa bahee dirreetti akka inni faca'u jallisiitiin akka inni oomishamu qonnaan bulaan keenya ifatti kan inni hubatee amma agarra kun hektaara bal'aa akka inni argamu kana akka inni facaasaa jiru jechuudha. Godina Wallagga Bahaatti bara kana qamadii bonaatiin hektaarri 200 fi 26 ol facaasuuf karoorfame keessaa hojii hanga ammaatti hojjetameen lafti hektaara 100 fi 40 qophaa'u itti gaafatamaan waajjira qonnaa obbo Asaw Hambisaa himanii hanqina sanyii fi xaa'oo akka hin uumamneef qophiin barbaachisu taasifameera jedhan. Bara 2017 lafa hektaara 200 fi 714 jechuudha kan nuti qotuurraa farfannaa jirru. Kana keessaa gammaatti lafti qotame hektaara 140 kan mana gadda facaafne ol jechuudha. Dhibbantaatti fuudhan dhibbantaa 62 jechuudha. Walii galaarraati. Gammaatti kan faca'e hektaara 41 jechuudha. Waan walii galaarraati dhibbantaa 25dha. Garuu waan qotame irratti immoo jechuudha gara persentii 45ti. Yeroo hojii kan hojjennu calladdustuuwwan garagaraa dhiyaatee jira jechuudha. Tokko sanyiidha. Sanyiiwwan gosa lamaan jechuudha. Sanyii gosa haadhoo tokkoffaa lammaffaa kan jedhaman jechuudha. Kanatti qonnaan bulaan keenya yoo xinnaatti jechuudha gara kuntaala 65 kan ta'u sanyii lammaffaa siituu sana yeroo ammaa kana kan horka qabu facaasaa jira jechuudha. Sanyii immoo sii tokkoffaa kuntaala 5,000 kan ta'u ammas dhiyaachaa kan jiru jechuudha. Gara fuulduraattis kan dhiyaatu. Kan walitti dabalate jechuudha hanga ammaatti karaa gaateen akkuma amma agartan kana jechuudha faca'aa jira. Karaa kan biraa dhiyeessiin kan biraa barbaachisu dhiyeessii kan pampiidha jechuudha. Pampii 1,000 jechuudha nu dhiyaatee jiru. Kana keessaa kan harka qonnaan bulaa ga'ee jiru pampii 470 jechuudha. Kaan immoo qonnaan bulaan hojii masaa eegee jechuudha gurmaa'ee fudhachaa jira waan ta'eef kanatti akkuma agartan jechuudha. Kan duraan faca'e yeroo ammaa kana biqilee kunuunfamaa jira. Kaan immoo jechuudha amma karaa ho'aa ta'een qophii maasilee tuufee jira jechuudha. Kan midhaan irraan kan illee jechuudha yeroo ammaa kanatti midhaan kan gannarraa kaasuudhaan facaatiin kun jechuudha karaa ho'aa ta'een itti deemaa jira jechuudha. Godina Wallagga Bahaatti lafa qotamee faca'eerraa callaan kuntaalli miliyoona 7.8 ni abdatama.